Ashamarka hune kabajamtoota fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan jirtu ani jira obboleettiin keessan galata rabbii anaaf haa jiraatu isiniin jira akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa miti an nagaa kooti obboleettiin keessanii egaa har'as waan tokko qabadhee isinii dhufeen jira egaa yeroo hundumaayyuu wantoota isin bohaarsanii fi isiniin gammachiisan fidee dhufa jedhee egaa akkasuma dursaa isinii himee jira jechuudha yookiin immoo wantoota isin bohaarsanii akkasuma ammas egaa wantoota xiqqoo anaan ajaa'ibanati ta'anii na dinqisiisanii yookiin immoo wanta tokko irraa barumsa nuuf ta'a karaa fuulduraatti yookiin immoo waan kana ilaallee yeroo itti sammuu keenya itti boqachiisnu yookiin itti gammachiisnu nuuf ta'a jedhee waan yaadeef waan kana qabadhee dhufe maaliifin yeroo waan sana ilaalutti ani hedduu itti gammadaa yookiin immoo sammuun koo itti na bohaara waan ta'eef anis immoo akkasuma isinillee akka bohaartaniif jedhee waan kana qabadhee isinii dhufe jechuudha. Dhiifama oduudhaan isin qabeen jira. Namoonni haaraan akka carraa gara chaanala kanaatti yoo dabalatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasuma mallattoo araaruu san tuqtanii on irra godhachuun dagatinaa viidiyoon keenya akka yeroo hunda isin bira gahuuf isiniin jira. Kan hunda waan gootaniif galatooma kallattiidhumaan karaa qophii keenyatti waliin dabarraa yoon beeku baadhee nin beeka garuu warri beektan koomentii jalatti naa barreessitu ani nin beeka karaa kan kootiin garuu hin himu. Egaa mee viidiyoo kana maal akka isaan jedhanii walumaan dhaggeeffannee walitti deebina. Biyya faranjiitti dhiirti fuuchuu qofa mirgi inni qabu. Hiikuu dubartii nama hiiku. Gaafa kana namni tokko biyya keenya ollaa keessaa osoo afaan keessa wal ba'an ganama subii salaata booda maaliif akkanan taatu dhuma biyya sanatti hin jedhan. Dhiira waa jedheetiin biraa ka'e akkamuman ta'aan jedhee jeeba. Isiin rahmata qabdu dubartiin shaanxaa fuutee jedhani ajabsafuu. Because biyya keenya keessattis wanti kun uumamaa jira. Maaliifin bakka dubbiin garagalchuu taateetti waan ta'eef biyya keenya keessallee in jira wanti kun jechuudha. Akkasuma immoo kanatti aansee maal ta'e jarri kun wallola walilollee akkuma xaba keessa yookiin immoo haasaa keessa afaan keessa wal bahu yookiin immoo dogoggoraan walitti ce'anii dubbachuudha na fakkaata. Gaafa wanti kun ta'u namichi gaafa bahee isheedhaan galgala saa ta'uu yeroo itti wal ishee faana dubbatan sanatti itti dubbateeti waliin falmaniiti lolas ta'ee tolas ta'ee wal biraa deemanii jiru jechuudha. Namichi kun lafa hojii deemee haa ta'uu lafa itti deemeetti yaadate sammuusaa keessatti hayi ani waadha manaa kan kootiin wal loliin bahee afaan keessa wal darbinee baay'ine ergii baastee alatti uffata koo na darbiti yookiin deeminaan jettii kan jedhu. Sammuusaa keessatti xiinxalaa ture jechuudha namichi kun maaliifin yaa biyya sanatti dhiirti fuuchuu qofadha dubartiin baastee ofirraa ari'uu dandeessi hiiktii jechuun abbaa manaa isee halas ofirraa baasti jechuudha. So osoo kun ta'ee jiru namichi kun sammuusaa keessatti waan kana qabatee jira. Tarii na baastee uffata koo alatti gatuu dandeessi kan jedhu sammuusaa keessatti xiinxalaa ture jechuudha bakka turetti. So akkuma viidiyoo irraa dhaggeeffataa jirtanitti mee xiqqoo waliin dhaggeeffannee walitti deebinu. Beebana hogii banaan qoshaashaa daayipparii ijoollee qoshaasha zubaalaa biyya kanaa gaa zubaalaa dhiira darbaachitti walitti qabaneetuma dhiiraaf ka'an dhiira geessee darbee deebi'a. Zubaalaa isaa kaa'ame shaanxaadha jedhee waan shakkaa deebi'e shaanxaadha jedhee zubaalaa baatee ganda keessa naanna'aa bahe biyya faranjii keessa. Rabbi kana nu mudin. Rabbiin bultii sinaa. Arga jechuudha namichi kuni akkuma beekamu gaafa abbaa manaa fi haati manaa wal lolan biyya sana keessatti shaantaa isaa fuutee uffata inni jijjiirrattu isayyuu dubartii gaariidha kan kana taasisu malee isheen kun ariiteetuma dhiisuu dandeessi uffata jijjiirraa isaa yookiin nuufi dhiisuu dandeessi jechuudha. So kun ta'ee jiru namichi kuni osuma sammuusaa keessatti waan kana yaadaa jiru gaafa gara mana isaatti dhufu shaantaa isbaalaa yookiin immoo wantoota isbaalaan itti gatamu waan akka shaantaa jiru wayii argaa gaafa argu wayii abbaa koo bakka naariyaatti itti miti jedhee gaafa dhaqee isheetti waa dubbate poolisitti fiddee qabsiisuu dandeessi. Kanaaf iyyuu jechuudha maal godha reennooyyuu shaantiidhuma ishee sanaa niitittiidhuma isaatiyyuu yookiin haadha manaa isaatiyyuu shaantaa ala kaa'eef jedhee
shaanxaa isbaalaa yookiin wantoota isbaalaa itti gatan sana fudhatee gara hiriyyaasaa deemaa jechuudha. Gaafa gara hiriyyaasaa deemu haati manaa kun daawwaltee raawwatteeti abbaan manaa koo yoo hin galle maal ta'eeti na biraa waga kana ture hin beeku jettee abbaa hiriyyaasaa sana daawwaltee gaafatti. Gaafa isheen gaafattu atu ariitee ofirraati dhufee nu bira jiraamee kunoo jedhanii raawwatanii hiriyyaan isaatti himan bakkee inni dhaqee jechuudha. Haay ana miti kan haadha manaa biraa qaba haati manaa biraa ariite malee ana miti kan jettu isheen ogumsa makiinaa ishee kaafattee gara mana hiriyyaasaa sana dhattee bakka inni jiru. Gaafa isheen dhattee achitti shaanxaa isaan inni naaf ishee xalanaa kaa'ee jedhee fudhatee deeme sana bannee ilaalanii shaanxaa keessa kan jiru isbaalaa, paambarsii daa'imaa bakka wantoonni achi keessa hin jirre hin jirudha. Akkuma sheekni keenya jedhanitti jechuudha. Wantoonni achi keessa hin jirre hin jiru jechuudha. Egaa jarjara guddina jechuudha. Wanti kun inni hundinuu kan akkana ta'u akkasuma immoo sammuu keenya keessatti wantoota manatti raawwannee ba'an yookiin wantoota nama tokko faana goone tokko gaafa sammuu keenya keessa deddeebisnu yookiin immoo wantoota gara biyya keenya keessatti aadaa keenya keessatti waan jiru wayyaa rabbii kiyyaa nama kana faana wal loleen jira. Namni kun akkana na gochuu danda'a. Namni kun akkasitti akkana na taasisuu danda'a jennee gaafa sammuu keenya keessatti yaannu gaafa wanti fakkaattii waan sanaa fuuldura keenyatti argamu waanuma sana seenee waan tokko godhu yaada sammuutiin jechuudha. Kuni yaada sammuu isaa xiinxala sammuu isaatiin waan xiinxalaa deemuu fi waan kanarra bu'ee garuu isbaalaa qabatee mana hiriyyaasaa dhaqee jechuudha. Maal isinitti fakkaata? Odoo isin ta'e maal jettu waan kaname? Odoo isin ta'e maal jettu? Anaan garuu hedduu na ajaa'ibsiise. Nama na ajaa'ibsiisu baay'ee nama ajaa'iba malee. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Hedduu na ajaa'ibsiifadhe mana kana hin jedhamne. Already namoonni baay'een keessan argitanii jirtu waan kana jechuudha. Waan kana mana obsaatiin arge. Mana obsaatiin arge. Obsaa hojii kee yaaddu waan kana fiddee natti fiddeefi. Waan kana irratti fiddeef jechuudha. Dhugaa hedduu niin kolfeesii. Itti yaadatis immoo jechuun bakka namni tokko waan tokko gaafa sammuu kee keessatti wanti sun seef ta'ee jiru jechuudha. Waanuma sana yaadaa deemta. Dogoggoraanis waan tokko yoo balleessite balleessuma sana yaadaa deemta jechuudha. Balleessuma sanatuyyuu keessa keetti dhaga'amaa deema. Amma yeroo sanatti mucattiin kun haati manaasaa kun yeroo sanatti walitti dubbatanii jiru. Yeroo sanatti bakka waan jedhan sana waliin jedhanii jiru. Because isheen garaashii keessatti qabattee hin jirtu jechuudha. Garaashii keessatti qabattee hin jirtu. Garuu gurbaan kun immoo hin sodaate. Waan seera biyya sanaa beekuu fi wantoota shamarran biyya sana keessaa yookiin haati manootaa biyya sana keessaa waan godhan waan beekuu fi hin sodaate jechuudha. Wayyoo wanti dubbachuullee baadhee akkasittiin itti dubbadhee kan bahee manaayi akkasina gochuu dandeessi laata kan jiru bakka yaada isaatiin waan sana yaada. Ani akkanatti fakkaatutti bakka hojii sanayyuu waan hojjete na fakkaatu hojichumayyuu inni waanuma sana yaadaa oole waan ta'eef waan hojiidhuma hojjete na fakkaatu miskiina haraam. Innaa akkasisiniin jira waan hedduu nama ajaa'ibu waan hedduu nama dinqisiisu akkasuma waan barnoota namaaf illee ta'u jedhee abdii qaba jechuudha. Wanti kuni akkamittiin barumsa qaba yoo jettanii wanta tokkotti jarjaruu dhiisuu jechuudha. Yookiin immoo wantoota tokko waan sana ergaa seera biyya sanaa ta'ee wantoota sammuu keenya keessatti dhufu sana waan sana ilaalu dursinee jechuudha. Wanti kun dhugaadhuma waan anaaf kaa'ame moo wanta anaaf hin kaa'amiin kan jedhu waan sana bannee ilaaluullee dandeenya jechuudha. Wanti sana keessa maaltu jira maal keessa naaf kaa'anii uffatuma kooti moo maalidha kan jedhu banee osoo ilaalee namichi kun waan kana irraa bara jechuudha. Garuu isbaalaa qabatee mana hiriyyaasaa hin deemu ture. Gamanaa isaallee namatti hin argisiisu ture jechuudha. Amma inni waa meeqa salphate jechuudha namichi kun. Tokkoffaa akka haadha manaasaa faana wal lolee manaa bahee bakka hojii ture achi deebi'ee dhufee bakka because waan akka haadha manaasaa faana wal lole himee jira jechuudha. Gin gaafa isaan wal lolan yookiin gaafa isaan walitti qeeqan sanaa walitti qaaqan sanaa namni biraa hin argine isaan malee jechuudha. Garuu inni baasetti of himee jira kanas. Lammaffaa immoo isbaalaa qabatee mana hiriyyaasaa deebinuu salphina tokkodha jechuudha. Osoo gaan sana baneetu ilaalee agana salphatu jechuudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Dhugaa dubbachuudha kana baay'ee na ajaa'ibee baay'ee na dinqisiifadhe. Maaliif namni tokko bakka yaada dhabuudhaan wantoota hundumaa kan godhu waan ta'eef
yaada qabaachuu qabna kanan jedhuun yaada qabaachuu qabna keessa keenyatti wanta tokko gochuudhaan duratti yaadutu barbaachisaadha jechuudha. Waan kana waan sammuun keenya yaadu sana qofa gochuu osoo hin taane ija keenyan illee arguun barbaachisaadha. Wanta tokko osoo ijaan hin argin osoo waan tokko hin hubatin hojjechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa kanumatti aansee immoo guyyaa ayyaanaatiin wal qabatee wantoota baay'ee wanta ta'e tokko argee hedduu dinqisiifadhe jechuudha. Namni kun irree namni ani beekudha jechuudha. Because beekuu qofa osoo hin taane nama mana tokko waliin jiraataa turredha. Akkasuma ishee shamarree kanallee baay'inaan isaan faanaan argamalee beekuu Addisuu Shantamaa jedhama. Drama hojjeta jechuudha. Nama sirriitti beekuudha walitti dhiyeenya nama qabnudha jechuudha. Sijjammar bakka akkuma diraamaa isaa kanarratti namni kun yeroo bira qaaman illee jiranii nama baay'ee nama dinqisiisu baay'ee nama kofalchiisu jechuudha. Bakka haalchan isaa gochaan isaa hedduu nama dinqisiisa jechuudha. Abbaa ijoollee sadiiti rabbi isaaniif haa guddisu. Kanaaf iyyuu jechuudha mee wantoota isaan gochaa jiran kana yookiin immoo wantoota because waan isaan jedhan kana jechuudha. Narra qaqqabuun dhiisu wanti kun maaliif nama caatii qaamuun jaalladhu waan nama dhibu keessaa jechuudha. Nama caatii qaamuun arge yaa rabbi yoommoo nama kana caatirra dhaabila jedhee kana kadhataa ture jechuudha. Because inni caatii hin qaamu garuu caatii baatee yeroo inni deemu garummaa faallaa sanaa maal akka inni godhe walumaan ilaalla. Ajab. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Jirachuun ammame dhugaa jedheen namichi kun mee deemnee ilaalla. Amma kun jireenya keenya barbaachisa. Hin barbaachisu. Giftii koo. Ishi hin barbaachisu kunis hin barbaachisu. Inni kun yoo barbaachisa. Kun jireenya bu'uuraatiif hin barbaachisa. Jireenya bu'uuraatiif hin barbaachisa. Waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Wayi gudi. Waan nama ajaa'ibudha. Gaafa isiin jechuudha. Gaafa isiin caatii irraa fuutee caatii bobaa jalatti yaa'u qabu. Warri intalli jiran caatii isaanii akkasitti qabatanii deemu miniire tokkoon isaanii. Gaafa isheen caatii kana kun amma maalidha? Kun maal nu fayyadaa? Maalii jettee gaafa isheen isarraa fuutee feestaala keessaa waan jedhamatti darbattu isheen immoo maal jedhama mataatti isa godhatan dabbasaa isa mataatti godhatan kana maal jedhama? Maaneerii immoo maal jedhama? Isa godhattee jirti jechuudha. Isa kun findaataa sana jechuudha. Isatti findandetti godhanii akka fariizii godhanii kana godhasan jiranti. Isa godhattee jirti achii kennuu isa irraa lukkiseeti. Kunoo nu fayyadaa reezee. Ayyaana kunan kolfi dhugaa waaqayyo hedduu kolfi jechuudha. Namni kun nama baay'ee nama qoosudha jechuudha. Nama baay'ee wanta ni qabudha jechuudha. Maaliif bakka waan haaraa keessa isaatii burqe jechuudha. Baay'ee nama cimaadha. Nama hagana jedhamee hin himamnedha. Nama cimaadha dhugaa. Nama baay'eetti dhiyaadudha. Nama cimaadha. Anis ni jira. Beektu warri beektan hin beektu jedhee abdiin qaba. Addisuu Shantamaa jedhama. Diraamaa adda addaa irratti Abrahaam waliin namoota baay'ee waliin jira jechuudha. Funyeefaa waliin. Eenyu jedha Abbabach namoota baay'ee waliin jira. Hunda isaaniitiin iddoo tokko turre sirriitti isaan beeka jechuudha. Sirriitti hagana kan jedhamne maatii tokko taanee waliin turre jechuudha. Nama sirriitti beekudha. Gin kaleessa yeroon argu bakkanaan ajaa'ibsi. Gin yeroo baay'ee naan hordofaan tureeyyuu bara kana hordofee hin beeku. Duraan hordofaan ture garuu dhiise jechuudha. Waan hojii faanas naami jechuudha. Niise garuu nama walgannu miti nama sirriitti walitti dhiyaannu waan ta'eef yoon biyya galee inshaallah bakka tokkotti na argitanii jechuudha isaa walii. Kanatti aansee waan hedduu nama ajaa'ibu kuni. Kanatti aansee gurbaa wayii osuma inni rafaa jiru jechuudha. Jaartii fidaniif manatti. Jaartii jedhaniiti namoonni tokko haadha manaa. Haadha manaa fidanii fi nikaa godhadhu jedhaniini gurbichi akkam ta'e mee walumaan ilaalla. Ajab.
dubbiin garagalcha taateetti bakka namni innaa kan barbaadanii haadha manaa ilaallatanii dhaqanii haasofsiisanii waan ta'anii fuudhanii miti. Amma inni kun maaloo ta'e gaariidha. Hiriyoonni isaa fi abbaan isaa manumatti qacci godhanii jaartii fidaniif jechuudha. Odoonni rafaa jiru. Sanaan booda kan inni kaa godhadhu jedhaniini mee akkam ta'e gurbichi walumaan ilaalla. عجب الليلة في زوج كويس ولد النوم بنتي يجي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بالعافية شوف كده كويس ايوه قم يا ولد قم عاقت هناك قم ايوه اعمل نكاح يا ولد يا بابا بسم الله يا رب اكرم منامك يا نادو قم ايوه سلام كويس قريبا كيسا وجهي تكمل فولو والنقرا كسر ايوه ميلا لا ميلا جلا جيجي Abbaan nama bada namichi duka dhaabdu kuni lafa dhaabbachuu dadhabe gammachuu dhammoo naasuu dha naan galte garuu gammachuu ta'e naasuu ta'e naan galte balaan buute qabatteetti gatii fiigi gaafa isheen qabattu gadee fiigi gadee fiigi jechuudha maaliifin innoo rafaa jira otoo manni rafaa jiru itti fidanii waan ta'e namichi qubarraan qabu jaallatee illee hin jiru waan inni beekurree hin jiru gaddattee mushurraan gaafa mana dhuftuufi maaltu natti dhufe kan jedhu naasuudhaan fiigee harkaa ba'e jechuudha. Mucattiin ofitti qabdee hammattee maal jettee innaan hin dide rakkoo hin dide itti midheetuma dide akkasi isiniin jedha kanattansi ammas viidiyoo tokko qaba viidiyoo hedduu na ajaa'ibsiise jechuudha. Viidiyoon kuni baay'ee na ajaa'ibsiise jechuudha. Giin dhugaa harmee kenna tokko baay'ee innaate jechuudha viidiyoo kanarratti maaliifi mee viidiyoo kana walumaan ilaallee walitti deebina. Dursee isinitti odeessu waliin ilaallee walitti deebina. Turtiin keessan viidiyoo kana duukaa ta'u. ወይ ሞቶ ነው ወይኔ ወንድሜ ሞቶ ነው ያው ሚቹ ያለዋስ እንደሚያበድር ሳይሰማ ያው ሞተ ከኮኦፕሬቲቭ ባንክ ሞተ ያው ወይኔ ሚቹ እኔ ቅዱስ ገብርኤል يا ربي حرام عليكم والله حرام عليكم انتي jechuun osoo daa'ima wayii yookiin dhiira akkas gochuu qabanii malee nama akkas haadha kennadha dhugaa nama guddoodha baay'eellee ta'uu baate ግን nama guddoodha bakka nama naasisuudhaan ta'u miti mucicha karaa irratti sooftii itti maranii yaa warri akkuma suuraa irratti viidiyoo irratti argitanii sooftii itti maranii yaa warri isaan pirankii hojjechuu isaaniiti gaa'e ciibsanii akka du'eetti sooftii funyaan keessallee akkasuma dhanna saamuduutti akka waan kun uffata adiitti maranii jiranidha. Akkuma viidiyoo irratti argitanitti akkas godhee sana booda gaafa haati kenna tokkotti dhuftu maal ta'e inni kubsatee maal jettee gaafa isheen gaafattu hin du'ee maaliif du'ee jennaan